Ijoollee akkanatti uffatanii dhaabbatanu kana kanneen uffata isaanii dhaloota maatiitti deebisan kanneen gugguufanii miila haadhaatti kufanii jedhan kanneen haati boossee ofitti qabaa du'aa'ii gootuuf kanneen ammoo uffata yuunifoormii uffata wal fakkaatu kanaan tarreetti yaafamaa jiran torban kana social media irra deemaa jiranii kanneen ammoo mukatti hidhamanii akkasitti tarreetti hidhaman namni hedduun waa isaa adda beeknee akka murtan hordoftoota kiyya kanneen karaa YouTube channelii yeroo shaakirina hordofaa jirtan YouTube kanaan laayik godhaa share godhaa gocha kana mee hangan danda'u irraa tokko kutaa tokko baasaa adda baasanii isinii gocha kana jommummaa fi garaa nama nyaata ijoollee akkuma viidiyoo irratti agartan kun ijoollee kun umuriin isaanii 17 haga soddomishanii yookaan haga soddomaati namni soddomishan ga'u jiran natti fakkaatu gariin ammoo dubartii jetti natti fakkaata yeroo kaameeraan darbe waraab kaameeraa kana waan waraabne jecha darbe dubartii isin mul'atti ijoolleen kun akkuma argaa jirtan ijoollee daddaa'ima viidiyoo irratti akkuma mul'atu kun umuriin jalaan xixiqqoodha biyyi kun immoo biyya Koongoo Afrikaa keessa asuma biyya Itoophiyaatti dhiyaate jechuudha Koongoon Afrikaa keessa gochi kun yeroo taa'anii ilaalan fiilmii namatti fakkaata karaa social media torbaan kana deemaa jiru garii waan isaa irraa hin barre namoonni keenya immoo hedduun namoonni ijoolleen Oromoo namni waan kana waraabe hin jiru darbe ijoollee Amaaraa tokko tokko arge malee Erga video baay'inaan mul'achuu eegale jecha. Video kun ajandaalee addunyaa ta'aa dhufaa jira. Garuu kana caalaa ganaa baay'ata. Gochi kun waan nama ajaa'ibudha. Mootummaan Koongoo kan dhiyeenya kana fudhatedha. Akka xiqqoo irraa fudhatetti haa ta'u malee namichuma argaa jirtan kana mataa goofaree godhee namicha video irratti agartan kana jechuudha. Mootummaa biyya Koongooti jechuudha namichi kuni. Ijoolleen daddaa'imni kun ijoolleen umriin isaanii xixiqqoo har'a nama 200 ol ta'u walaakin ammoo kun nama 170dha kan himanu kan ruuhin isaanii bees nama 170dha ijoollee agartanu kana huccuu isaanii jalqaba mana bahaniin yookaan kan maatii itti deddeebisan huccuu kana erga fudhatanii ijoolleen kun seera mootummaa jalatti seeraan erga to'atamanii mana hidhaa turanii mana hidhaa keessa olii gadi dabarfatumaa turanii mootummachi haaraan kun ijoolleen kun akka rashanamanii du'anu fuulduree ummataatti ummanni baay'inaan argu mana hidhaa keessatti ajjeesoo osoo hin taane dhoksaan ajjeesoo osoo hin taane bakka namni itti baay'inaan argutti ijoolleen kun kan ajjeefamanidha akkaataa ajjeefachaa isaatii sababa isaa isiniifan hima hundumaayyuu obboleewwan ijoolleen daddaa'imni agartan kana viidiyoo irratti agarsiisa video kana ilaalamee dursa ijoollee gara pileenii yaafamaa jirtudha pileeniidha kuni huccuu yeroo uffataniin ijoollee daddaa'ima umuriin jara jaala ummata fuulduratti ummata akkana baay'atu namicha biyya hogganu immoo argaa jirtanii gara video kana biyya Koongooti kun nama fageenya wayii isinitti fakkaate hogganaan jira isin xiyyatti qabe kana ummanni itti yaa'ee bilbilaan kaameeraadhaan itti yaa'ee waraabaa jira. Akkuma argaa jirtan kunoo ijoolleen kun hundi akkanatti pileenitti yaafamtee akkanatti ijoollee kana cufa namoota umurii irra xixiqqoo ta'an akkanatti kan jarri xiyyaaratti yaasanii fuula ummataa duratti jechuudha. Ijoolleen kun namoonni 170 ta'u tokkoffaa irratti saamaniiti viidiyoo irratti akkuma argaa jirtanuu nama karaa deemu kana nama lama sadii wal duraa duuba goraniiti ijoolleen kun gochi jara baay'eedha gochi jaraallee isinii hima sababa ajjechaa ergan isinii himee akkaataa yeroo du'an illee isin agarsiisa viidiyoo hundumaayyuu
ijoollee fakkeenyaaf dubartii akkasitti deemaa jirtu yoo argan fakkeenyaaf dhiiras haa ta'u saamuudhaaf namoonni lama dubbaa yoo dhufu namoonni lama moo dabarfateera wal duraa duuba deemanidha. Wal duraa duuba deeman nama kana waraqaatti galfatanii inni fillafiti achi dhufaan inni dubbaa dhufee hawwa godhee qabeera. Akkanatti biyya keessa deemanii nam tokkollee soraatanuu hidhatanii akkanatti saamaa turanii mootummaadhaan illee hin bulanuu akkasitti biyya cabsaa turanii akka barbaadan biyya godhaa turan ijoolleen kun. Saamanii nyaatanii baddaa galanii akka fedhetti jiraachaa turanii ijoollee nama humnaan jechuudha dacha'anii ijoolleen kun daa'ima ta'anillee nama baay'ee ta'anii haala kanaan nama baay'ee miidhaa turan ijoolleen akka viidiyoon agarsiisutti kameeraan mana keessaa fa'aa waraabutti kameeraan dhoksaa waraabee mul'isaa turanitti baay'ee saamaa turan ijoolleen. Mootummaan erga aangoo fudhatee ijoolleen kun to'atamanii erga seera jara oolanii hidhamanii gochi kun guutumaan guutuutti akka baduuf akka dhaloonni dhufu itti hin deebineef jecha akka dhaloonni borii itti hin deebine jecha akka ummanni kun irraa baratu warri saamame immoo gizee kana duutu ijoolleen ajjeefamtu qalbisaatu fayya. Yaani shakkiin qabu kun yaani hin gammada jechuudha. Sababa kanaaf jecha ijoollee kana tarreetti naqanii hidhanii murtiin du'aa itti haa kennamu erga jedhee murteessanii namichi akka ajjeefaman jedhee erga murteessee ijoollee kana fuudhanii ummata duratti huccuutti jijjiiranii akkuma argaa jirtan kana yuunifoormii itti uffisanii ijoollee kana yuunifoormiidhaan uffata jiraa maatiitti kennanii maatiin boohee geggeessee du'aa dhaqaatti fuudhanii deemanii barahaa yookaan immoo bakka fagoo wayii geessaniiti akkuma argaa jirtan kana dubbee jiraa dachiidhaa biyyoon ol kaafamee ijoollee mukatti dhadhaabbatanii hidhaman argattanii viidiyoo mukatti tarreetti dhadhaabbatanii hidhanii marii tokko tokkotti hidhamanii jechuudha akkanatti hidhamanii dubbee jiraa immoo rasaasni gizee jara keessa bahes haa ta'u bira darbe haa ta'u dhaqee lafatti gala dubbi jiraa kun biyyoon kaabamee ol kaafame biyyoon ol kaafamee xiyyitiin gizee jara keessas bahee gizee dhaqee jara ajjeessa ta'u bira darbe haa ta'u dhaqee lafatti gala malee bakka biraa dhaquu hin danda'u. Ijoolleen kun hidhamanii qophaa'aa jennaan ummanni waraana baadhatee jirutti achi siqee achitti rukutee bakka jirri jiranutti garii mukuma keessa fa'aa bahee cabsee hojii ajjeese garii immoo achumatti dhaabeetti duddu'anii haala kanaan rashanamanii Kongoon illee namoonni mootummaa soraateeti gaa malee gadda guddaa ta'e jirti ajandaa addunyaa hedduu ta'aara wanti kuni taarikaa miti jaanuwaarii kana keessa ganaa ajandaa miidiyaa addunyaa guutuu ta'a. Seerri akkas garaa jabaatu maali? Badiin ijoollee kanaa ammoo tokkoffaa mootummaadhaan hin bulanudha. Namni akkas biyya cabsaa ture ijoollee isaa nama saamaa ture kuni booda mootummaa fonqolchuu danda'a. Sodaa jedhu kan ka'urraayi kan namoonni tokko irraa haasa'aa jiran malee waa hatuun hanni kuni gochi kuni ajjechaa hin ga'u. Garuu hidhaa waggaa 2-3 adabamanii kan yoo hidhamanii kan adabamanuu ta'a jechuudha namoonni gadi irraa haasa'ara mootummaan kun jara kana hidhaan hin malu ajjechaatu mala jedhee akkuma argaa jirtan nama 170 ol reeffa jala haala kanaan dirreetti yaasee habaaboo irra kaanii haala kanaan owwaalan jechuudha uummata kanaaf obboleewwan biyya akkas garaa jabaattu agartanii beektu Koongoo Itoophiyaanumatti dhiyaattu jechuudha Afrikaa keessa. Taarikhni kana fakkaata. Viidiyoo marsaa lammaffaatiin haga walitti deebinutti viidiyoo kana sheer godhaa galatooma.